goba. Ile sana goba. Jabat nation. Baru sakam. Masih student saya jadi. Juga. Jalan tu. Ini agama ya saya casa. Bagus negara aja. Ini tokoh apa? Dan mafau. Sadar apa juga. Kita dari tokoh apa tu? Kita Baratna, tokoh Esa, boleh? Boleh imbat apa? Boleh? Imbat asna Jabatna. Wajibkan, boleh? Naganona. Bantisa, bernote dugatu pilih sanubasa, bernote dugatu pilih sanubasa, bernota, amas bernota, karena tahu kabar kayu ormuta, bernota, amas bernota, karena tahu kabar kayu ormuta, ya rohin degitu, ada borun jenuh. Berpikiran kormata gunu ogumma beraduri iya pecu karena buura hegeresan kubasa tijara buura hegeresan kubasa tijara Bernota, amas bernota, karena tahu kabar kayu ormuta. Bernota, amas bernota, karena tahu kabar kayu ormuta. Begitu Arab tu berpikiran kono ogumma berducu karena buura hegeresan kubasa tijara buura hegeresan kubasa. Shan mata gada kesa mata duri kabadhe dhufe raabamu kan jedhudha raabamu gulantaa gadaa kuusaatti aanee dhufudha raabni iddoo garaagaraatti maqaalee garaagaraa qaba maqaaleen kunniinis qondaal raaba doorii fi kan kana fakkaatanidha fakkeenyaaf booranatti jilina dhibulu otoo raabamatti hin ce'in kuusa keessatoo jiranii jila gaggeeffamudha itti aansuun ollaa warra gadaa baallii fudhatu odaa bulanii galma ijaaru galmi nadhii akka galma godiyyaa balbala lama osoo hin taane balbala tokko qofaan ijaarama egaa galma nadhii kana ijaaranii xumuranii booddee waaqa keessatti kadhatu maal jedhanii waaqa keessatti kadhatu yoo jette nagaan gara raabomatti nu ceesisii nu kaayomsi jedhanii waaqa kadhatu abbaan ilma isaa raaba ta'eef mallattoo raabomaa wanti yaadee fi mirkaneessaa fi raaba ta'uusaa mirkaneessaa fi dabalataanis abbaan gadaa warra raabaa waraanaa fi wantee qabachiisee farda garmaamsee dandeettii isaanii madaalee ibidda baasee kennaa fi sababni ibidda baasee kennuuf immoo akka isaaniif danda'anii jiraatan. Wanta na ibsite kanarratti gaaffii gaafadhu namni bantii addachuun maaliif barbaachise? Mallattoo raaboma ta'uu isaanii akka mirkaneessuuf. Galmi nadhii balbala meeqaan ijaarama? Balbala tokko. Sababni isaa maaliif? Akka balbala godiyyaa balbala lamaan hin ijaaramu. Balbala tokko qofaan ijaaramu. Meeyaatillee waan qabattee naaf ibsi. Ani waan qabadhee dhufe leenjii raabaadha. Raabni gulantaa kuusarraa gara raabaatti edda ce'ee booda leenjiiwwan mataa isaa danda'e qaba. Kuusnis akkasuma leenjii mataa isaa danda'e qaba. Isaan keessaa tokko leenjii raabaa fakkeenyaaf bilchina sammuu leenjii hooggansaa fi kanneen kana fakkaatanidha. Edda leenjii kana namni isaanii kennu jaarsa gorsaa mataa isaanii danda'e qabu. Jaarsi gorsaa kun immoo leenjii raabaa fi barbaachisu kennee fi akka isaan seeraa fi heera qoraa muraa akka baratan kan taasisudha. Gama biraatiin immoo bantii addachuu maaliif akka barbaachisee fi barbaachisummaan bantii addachuu achi leenjii isaanii keessatti kan baratan yoo ta'u jila daannisa murachuu dhokkisuu fi qexelaa fi sirba raabomaa akkamitti akka sirbamu kan keessatti baratan yommuu ta'u jila gama birootiin immoo jila roodiiti. Jilli roodii eenyu dubartoonni yeroo kam akka eebbisanii fi maaliif akka eebbisan kan keessatti baratu yommuu ta'u kanarratti gaaffii qabaatte nagaa. Ashaati waan naafsite keessa jila roodii dubartoota moo shamarrantu gaggeessa? Jila roodii dubartootatu gaggeessa.
Hi, I wanted to know you. What is your name? My name is Linsa Tasfai. What about yours? My name is Injifanno Branu. What is your school name? I learn Chafe Primary School in grade 5. What about yours? I also learn in Chafe Primary School in grade 5. What is your favorite subject? My favorite subject is English. What about yours? My favorite subject is mathematics. What is your future ambition? My future ambition is to be a doctor. What about yours? My future ambition is to be an athlete. Good luck. See you. Haalli baruu fi barsiisuu mana barumsa cafee baay'ee gaariidha. Haala gaariidhaan nu barsiisaa jiru barsiisonni keenyas jechuudha. Haalli baruu barsiisuu mana barumsichaa baay'ee bareedaadha. Barattoota haala gaarii ta'een kan qabatanii fi haala namatti toluun kan barsiisan. Haalli barnoota nu irra jiru haalli baruu barsiisuus baay'ee gaariidha. Barsiisonni keenyas haala gaariidhaan nu barsiisaa jiru. Bakka nu rakkisetti immoo gaafannee gaaffii keenyaaf deebii sirrii nu laachaa jiru. Ani mana barumsaa kanatti baradhee guddadhee maatii koo gargaaree warra rakkatan gargaaree jiraachuun barbaada jechuudha. Hawaasa kana keessatti fudhatama argadhee warra rakkattoota daandiirra jiran lafaa kaasuun barbaada. Gara fuulduraatti saayintistii ta'uun barbaada. Sababni isaas akka Itoophiyaatti namoonni baay'een saayintistii waan hin taaneef akka Looter Gabbisaa Ejjetaatti beekamtii argadheen biyya koos beekamtii argamsiisuu waan barbaaduuf. Doktara qoricha oomisha ta'uun barbaada. Sababni isaas amma ammaatti dhukkuba HIV AIDSdhaaf qorichi argamee jiru waan ta'eef ani immoo dhukkuba HIV AIDSdhaaf qoricha akka argamu taasisuun barbaada. Bakka ilmaan Oromoota barnoonni dhugaa seenaadha hundeessaa muuxannoo sabaa aadaa gammachiisaa afaan Oromooti utubaan bantiisaa barnoota dhugaatu bilisa nu baasa. Barnoota dhugaatu bilisa nu baasa. Barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota. Barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba. Haalli baruu barsiisuu baay'ee gaariidha. Yeroo darbeerraa barana fooyya'insa qaba. Baay'ee fooyya'insa qaba jechuudha. Baay'ee cimaadha. Uummannis maatiinis dhugaa ba'aa jiru waan ta'eef haalli baruu barsiisuu baay'ee gaariidha. Haalli qabinsa barumsa keenyaa baay'ee gaariidha. Sarvisii illee kireeffamee jira. Sarvisii kana irra naannofnee ofii keenyaa fuuna. Amma mana barumsaa kanatti qindeessaadha waan ta'eef qindeessaa immoo tirfigizee waan qabuuf mana barumsaa amma asitti mana kitaaba kanallee tirfigizee dhufeen ijoollee nan qo'achiisa. Achis ijoollees immoo naannessee magaalaa kana aspaaltiirra naannessee nan fuudha. Bakka mana masaanii ijoollee kana waan beekuuf jechuudha. Konkolaachisaan beekuu dhiisuu mala waan ta'eef ganama barii ba'ee nan fuudhaa ijoollee naannessee mana barumsaa nan fida. Yeroo fideen booda sa'aatii 9 ijoollee yaates deebisee mana isaaniitti gashaa maatiin baay'ee kanarratti baay'ee itti gammadaniiru. Barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoo deebitu arraaba. Hojiin baruuf barsiisuu bara 2018 sadarkaa gaariirra jira. Keessumaa manni barumsichaa bara 2016 kan hundeeffamedha. 2016-17 manni barumsaa sadarkaa tokkoffaa fi bu'uura baruu bakka tokkotti hojii barnootaa kennaa kan turedha. Keessumaa bara kana immoo adda taasisnee bifa addaan kan ilaallu mana barumsaa bu'uura baruu fi sadarkaa tokkoffaa adda ba'ee jira jechuudha. Akka carraatti waan itti fayyadamne banana mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa bu'uura baruu irraa adda baasne qofaatti of danda'ee barataadhaaf haala mijataa uumuudhaaf hojii barnootaa milkaa'inaan goolabuuf manni barumsaa addatti banamuunsaa carraa addaati jennee ilaalla jechuudha bara kana. Kanaaf hojiin barnootaa bara kana hojjetamaa jiru sadarkaa gaariirra jira waliigalatti jechuu dandeenya akka waliigalaatti gabaabumatti. Manni barnootaa sadarkaa tokkoffaan bakki itti kennamaa jiru gamoodha. Gamoo irratti hojii barnootaa kana geggeessaa jirra. Isaan wal qabatee maatiin gara kana gaaffidan gamoo irratti ijoollonni tarii rakkoon adda addaa mudataa waan jedhamu sodaa ture. Garuu kana maqsuudhaaf xiyyeeffannoon hojjetaa turre yeroo yerootti isa kanaan wal qabatee deeggarsi godhamaa jiru yeroo yerootti baay'ee xiyyeeffannoo waan qabuuf eegumsa barataa naamusa isaanii nageenya isaanii irratti sirriitti hojjetaa jirra. Kanaaf rakkoon tokko illee hin jiru hojiin barnootaa bifa gaarii nageenya isaanii kenni barnootaas baay'ee bifa hawwataa ta'een kennamaa kan jiruu fi maatiin illee itti quufinsa sodaa dura keessa jiran keessaa ba'anii bifa gaariidhaan hojiin barnootaa kennamaa kan jiru ta'uu isaati jechuudha waliigalatti. Sadarkaa keenyatti baay'inaan kan wajjin hojjennu koree boordiiti. Koreen boordii immoo namoonni koreewwan sadarkaa godinaatti waldaa bakka bu'anii jiran jiru. Isaan hin teenkiu jechuun barbaada. Maaliif yeroo yerootti hojii barnootaa nuti hojjennu yeroo yerootti nu hordofu, nu gaafatu,
caalatti immoo telegiraamiin waloo jira jechuudha. Isaan faana hojii barnootaa hojjenne yeroo yerootti nuti telegiraamii irra keenyaaf wantoota hojjenne in keenyaaf hanqinoota nu mudatanis in keenyaaf isaan immoo wantoota sana ilaalanii mariidhaan hiikaa turan jechuudha amma wanaatti waan ture. Isaaniin ol miseensonni tarii akka waliigalaatti dhufanii dubbisuu irratti hanqinni jira. Isa kana fooyya'uu qaba jedhee waan inni ilaalu miseensota sadarkaa godinaa jiranii tarii namni hojiiwwan adda addaan biizii ta'uu danda'a. Nuti akka keenyatti miidiyaan ittiin kophaatti mana barumsaa beeksifnu hin jiru tarii hanqina jedhee ilaaluu hin danda'a. Fuulduraaf yoo uumame gaariidha. Karaa keenyaan miidiyaan uumame namni wantoota jiru karaa hubachuu danda'u caalatti hubachuun ni danda'ama. Ammaaf garuu nu amma gama keenyaan miidiyaatti nu dubbisan amma uumnutti mana barumsaa kan isaaniiti hankoota jedhanii ilaaluu danda'u. Ibin isuma dhugaa kaasuuf yeroo waltajjiin sadarkaa godinaatti yaa'iin geggeeffamu ilaalaan ture 2017 keessatti hirmaachaan ture. Baay'ee akka qabeenya guddaa tokkotti ilaalutti boonu mana barumsaa kana arguu isaaniitti ijoollota kana gaafa argan akka qabeenya guddaa waan guddaa injifannoo guddaa tokkotti lakkaa'u. Isa kana hin galateeffanna nus akkasitti miira kana qabaachuu isaanii mana barumsaa baay'ee gammanna. Jaalala guddaa qabuu fi jaalala qaban ibsaa ture waltajjii irratti namni baay'ee akka mana barumsaa kanatti gammadan kanaa olillee manni barumsaa bal'achuu akka qabu kaasaa turan. Waan waltajjii irratti yeroo sana yeroo yaa'ii dhiyaate ibina mallee nu jajjabeessuu dhufanii nu dubbisuu mana isaaniiti waan ta'eef yeroo yerootti guyyaa guyyaatti seenanii maaltu jira hanqinni maaltu jira maal isin deeggarru jedhanii guyyaa guyyaan yeroo yaa'ii qofa osoo eegin nu dubbisaa osoo deemanii gaariidha ergaa jedhuun dabarsa. Maaliif yoo hanqinas ta'e nu tumsuu waan ciminas ta'e immoo jabaadhaan hun jechuun baay'ee murteessaadha. Karaa adda addaan immoo hawaasa qunnamu hawaasa keessa waan jiraniif hawaasa irraallee yeroo adda addaa fudhachaa hawaasni akka daa'imman isaa gara kana barsiisuuf kaka'umsa gochaa beekamtii gochaa karaa deeman carraa jiru hundaa yoo godhan gaariidha waan jedhamu dhaama jechuudha. Koreen miseensonni keessumaa sadarkaa godina kanaa jiran abbummaadhaan miira jaalala akka qabaniif nan beeka mana barumsaa irra kaasaan ture. Caalatti immoo nu dubbisuu mana barumsaa kana awarenessii gaarii uumuu hawaasa keessatti akka maatiin asitti barsiifatu even warri daa'ima qaban illee bakkee fagoo irra illee yoo jiraatan mana kooteedhanii asitti barsiifachuu wantoota kana immoo mana barumsaa kana jajjabeessuu keessatti gahee olaanaa waan qabuuf isaan kana irratti hojjechuu qabu yeroo yerootti nu dubbisuu qabu daa'ima isaanii gara kana fidanii itti barsiifachuu qabu kan isaaniiti. Caalatti immoo hawaasti biraallee gara kana mana barumsaa kana kan kooti jedhee akka laalu almost manni barumsa caffee kan hawaasa bal'aate jechuu dandeenya. Kan nama dhuunfaa tokkoo miti hawaasa bal'aadha. Waldaan duuba jiru baay'ee hawaasa bal'aadha waan ta'eef kan hawaasa bal'aati manneen barnoota kaanirraa kan adda godhu kanan mana barumsa kanatti kan hawaasa bal'aati. Hawaasa bal'aati itti barsiifata. Kanaaf bifa kana miira kanaan ilaalanii deeggarsa barbaadamu gochuu hawaasa dadammaqsuu keessatti nu deeggaraa deemuu qabu caalatti hirmaannaa kaleessaa ol yoo godhan bareeda waanuma jedhamu.